Naaf baradhu yoo ati borumtiin gad dhufa jettes welcome. Guyyaa itti aanu sanbata kaaniin deebi'ettes bye bye. Abbaa siika maal naa kanite birrii narraa fudhatteen deemnee bar go it's okay. Gaafa achi guyyaa dhuftu siqee balle sisimanne si jaalanne amatame jechuun hafarsine waliin dibbee hafarsine. Gaafa achi as dhufte warri kaan sirukutanii hattu sobdu walda ejjitu jedhani maqaa jedhan gaafa achi deebites welcome jedhani dhiichisanii afeerra siigoonaa fi waan adda addaa godhanii hawaasaan waliin nama buusu. Arraasa siiteenyaas gamana garee lama waliin beebar wal jala deemte maqaa jaarratti ilaal akkuma maal aabaa ofii opiidiyoo shanee juntaatitti garee shaadaa garee wangeelaa maal wal jala koopii warraa gootee waliin dhufte. Kunis garee shaadaa jechuun waan ni jedhe warra kutu maaltu dhaaba kamtu maatu dhaabbata kana baafatee kiristaanummaa keessa islaama keessa namni maqaa kana moggaafatee nama rukutu turees ni jiru numaaf fidee kana walii galle wal barsiisu jirana furadda Yesuus kaleessa sanuma arraas sanuma Allaan sanuma osoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaama kijibaa wanta ta'e wallaala maal jedhanii maqaa adda namni gartee beekamtii qabu mee nama tokko ka biliyoonii 2.8 jala hordofu tokko fida maraataan addunyaan biliyoonii dilli kun fayyaan qabu jechuudha. Kiristaanummaan dilli kunis kan yoo gartee heddumminaan kan barbaadan taate yoo heddumminni gartee kan dhugaa nama taasisu taate hindiira namni hedduun jiru horii waaqeessiti. Foon horii nyaatu ammoo hin nyaatame waaqa isaanii nyaachuu jira naafeeti waaqa isaanii nyaachuu jira. Hindii keessatti islaamni miliyoona oromoo hedduutu jira obboleewwan maatii keessa kan horii kan waaqa saa waaqeessa sagaraan gartee horii saa sangaarraa baatu qaali hin darba mana kaayyatanii bar mana ati keessan garree keessa dibicha sangaan galaabar ati goojjoo re'ee keessa sareen duttu keessa galta sangaan gamoo keessa galaabar sangaan hindiidha maali jirana ummanne kanaatti numa jiru yoo akkas kaataatu taate heddumminaan oromoo kiristaanaa fi islaama waaqeffataa walitti dabalte warra horii waaqessuutu reeddu. Kanaaf jarana barsiisota raajoota faarfattoota ustaadota chaalenjii waliin goonee namnu beekumsa isaa beekee waliin haasa'u hundi keewwata tokko teenyaas asii keewwata tokko qabattee achi dhayti rukutamtee deebite kunis achi fidee hadiisa tokko akkana naa dubbisi afaan hin beektu afaan ingiliffaa dubbiste dhufti hin rukutamte tanaan rakkate warri waa beeku caati waliin wanta gartee waliin haasa'u inu kanamaan isiniin jedha haadha kiyyanaan kabajanaan jaaladha maatii tiyya takkan tuqina anaa kana kaffeetan na godha amantii tiyyaas anaan hin tuqina anas keessaa ke'ee ammoo yoon arrabsee Islam addunyaa irra jiruutu Oromootu arrabsee jechuun miti. Ana Abu Muaz harmeetii yaa miti. Fadhaki bakka personally individually labichaan bakka bu'eetiin dhufe. Nama bakka buune. Waligalee kiristaana keessa ammoo yoon arrabsees kiristaanuma isuma irratti malee kiristaanota miti kan amantii teenya tokke. Waligalee kaleessa waajee farraas waan jedhu namni jijjiirama miira keessaan sana jijjiirami baradhu dubbi siitaatu koottu achi siitaatu taa'i buli as siitaatu koottu os buli. Akkasi amantiin ta abbaati jettee Oromoon amantiin ta abbaati. Waaqayyo kan nama murteessu jireenya bara nabiyyoota miti kan namaa kan nu bar Waaqayyo anaa miti ustaada mi gareetana lamaanii miti bar kan namaa kan nitu waligalee kanaaf fayyaa rabbi isin haa kennu fayyaatu caala chaarjera kiyyaas duu jira kanumaan isin jedha borumti soolid deemina manni kun bakka itti namni nagaa wal gaafate abbaan fadhiisota waliin jedhee kabajetti abbaan fadhi itti amana ragaa harkate kan kaleessa kun odengadda kun kafareetu nu bira deeme ammas torban na qabsiise amoon shaadaan qabada jedhu hin qabsiisa anis non na qabsi jedhee na qabsiisa garee waajii bira nageesse waa takka maali dhumatte ka akkana ka namuutu naggadumatti fakkaattee miti arra kana darso kan sadii asiin qabsiifna kunis achiin ammas ofiif dhufe duraanis Yesuus ofiif dhufe ammas ofumaaf deebi'e ammas waan jedhee koottu ilma namaa uumama nature ilma namaa kana kanaaf lammii ta'u isiniin jaaladha. Waliin miidhina addunyaa takka waliin jira na qilleensa tokko waliin fudhanna gooftaa tokkotu abbaa keenya addamiif heewaan uume kana jala waliin jira na guyyaa tokko waa hundarratti walii galuu baannu hin duunaa takkitti tanan dagatina. Waliigallee kanumaan isin jira isin jala sagantaa isin raa fudhadhe waan ummata qaama saalaa wal balleessu sagantaa boruu dhufeetiin inshallah saa ana dalagaa amma dhufee dalagaa bee nafandi kannee akkanumatti asiin waan oowwa kiyyaa wajji seene dhiifama nama folcha yoo namantii teessan tuqes dhiifama yoo nama tuqes personally dhiifama waan biraa waan hin tuqen jirtu nin beekan tuyne of eegaatiin haasawanu akka marii namni qabaa deemu social media kana of eeguun arraba kiyya edit dubbii as keessa edit godheetiin dubbadha yeroo garii naan darba isinummaa edit godhadha kanumaan isin jala rabbi jecha isin jaaladha kaanis nagaan naata alkan gaarii guyyaa gaarii
Karuma inde binammo inshallah galatomi nugol chudaf. Always we are united jade Oromonu United of United States of America etimit. Tanama sin jade inshallah. Guddaa galatoomaa. Ergaa bareedduu. Eenyu warra nagaan isiniif haa ta'u jedhame. Simbo. Simbo. Yes, and oye, Nagaan siif haa ta'u fayyaa qabdaate. amen. Dachaa gosene fille haa ta'u nagaa galatu waaqa akkamsi. Qulfii gaa'ilaa, qulfii gamoo, qulfii makiinaa, qulfii birriidhaa tan maadaamni si dabalu sitti haa kanu rabbiin hin danda'a. Maal gootaati? Aamin jedhi fudhadhu. Amen, amen, Wallahi. amen naaf haa ta'u. Bareedaa laal akka muka rifeensa qabu kan hamalaaxaa waaqayyo sitti hin fidin. Kan mataan isaa akka mallattoo. Amen, Kan rifeensa isaa akkana akka qabu. amen. Lubbuu jettuun akkaati. Kana keessa rifeensa akka. Eka malaaxaa maalitti goota abbaa keeti moo akaakoo keeti san? Abbaan keetu rifeensa qaba. Maatti godha. Akkana qabadhu rifeensa ammaas waa siimu rifeensa qabi itti rarra'e gaafa dhiir hin amanii rifeensa itti rarra'e kana turkitti tolchite moo waaqayyo sii kan jedhin harkisi ilaali. Gadi lakkisin. Dubartiin bara kana artificial waan hundi keessin kaayyatti kaan kaayyatti kana kaayyatti ofirraa laala isinis. Ammoo ofirraa egaa. Dhugaadhaan sirreeffannaa nuti. Bishaan waan dhiqadhu kottu jedhan. Egaa booda. Yes. Jala kana wajji jira fi taguu kan akkana irraa godhan. So saniif rabbi sinaa eebbisu walitti sinaa dammaru osoo namni biyya keenya sa'a tana bara amata osoon biyyaan been amata 27 jaa akkana dura gaafa biyya saa meeqa ammoo saa kana biyya simboo saa meeqa biyya saa kana. Siyaati sagalii fi ruubidha. Sa'a sagal biyya teenya gaafa dur bara kanaa miti maraataa mootummaa hattuu kotorbaandii zaatana deema ummanni maraate kun hundi fayyaan qabu kan zaatana deemu wallahi waraabessa ammas waraabessa zaatana waraabessa bi halkan deema malee namni deemu konkolaataa nama imala sabara deemu amma namni manan galu tiktok irra galaa bar manan qabu tiktok eessa galta wallahi laziyo Waaqayyoon waa gargaaru. kiniinaanu namni rafu kiniina marfee waraantuu rafu ajaa'iba irrafu. Dhugaadhaan. Haadha isaatiin dubbisuu hin danda'u harmee isaa immoo gidduu dhoyte ishi si dawwala amma ba'ee jedha jana lubbu na jalaan kaastu lubbu himaan kaastu isa kana haadha abbaa si dubbisuu hin dandeessu zayiqaa takka za'a takka dubbisuu hin dandeessu isa kana inni fattu ka hanqa telefoonii chaarjerii narra dhumu shaanarra kaayyattee shaana akkanatti ceetiin itti suquuf lubbu hojiin kaati zayiqaa kudhan booda na kaasittiin hirriba ammas dadhabdee maal kaati maadaamii nuusii kaasti arrabsitee so hirriba maal kaasaa miti gaa'ela goradhaati caljaati wal janajjanaa bula viidiyoo jaran haadha abbaa keessan dubbisa haadha abbaa siitu hin dubbistu bar gariin amma harmeesii suura harmeesii agarsiisu jettee hin sodaatti harmeesii gurraatti qallattee beelaan akkana waa tattaa carqii irratti hin haadha ofii hin dhokeessiti suuraa lubbuu isii kana fiiltara itti gootee sirra maxxansiti lubbuu si keessa lubbuun nama keessa yoom galuu eegalte hafuurri rabbiirraa nama dhufa yoom gartee dhiiraa fi dubartiirraa walii dhufa Allah ajaa'iba halkan hin raftu ammas warra waliin waa isinin jedha jawwaalli kun waan baay'ee fokkottu wali qabate namu waliin galtu abbaa manaa gaa'ela namu feete hiriyaa kee boyfriend illee maan taane jawwaala isaa raqma sirrii ni beeytaniin password jedhanii passwordii sitti kannu sin amanu telefoona si bira dhiisee hin deemu sitti hin dhiisu maaliif ni beeytanii waa hedduu keessa jira baankii nigdi baankii so qullaa itti guurtee jirti itti guuree inninis jana meeqa keessa jira ka in sharafatti biyyatti gaafa galte olleen wallahi in jira moo jiru waan kun jira keenya in jira guutuudha Dhuguma jirtu dubbattan. kana amaariffa telefoona zeeniin majjaanaan iimoodhaan kanaan ishi wondimme wayyo ittiin kaanis na'am